Siidaan mooticha Kumsaa Morodaa magaalaa Naqamtee keessa ture tibbana osoon eegamiin ka'uunsaa akka namoonni hedduun irraa dubbatan taasisee jira. Siidaa kana eenyutu kaase? Maaliif immoo kaafame kan jedhu mee waliitiin haa ilaallu. Siidaan kun waggaa muraasaan as ture bifa haaraan ijaaramee marfata tokkoffaa magaalaa Naqamtee keessa kan hin dhaabbate. Jiraattonni magaalichaa osoo hin beekiin osoo hin mariisifamiin kaafamuunsaa garuu dubbii kaasee ture. Bulchiinsi magaalichaa bakka isaa madaalu kaa'uuf jenneeti kaasnee jedhanii jiru. Isaan dura waa'ee mooticha Kumsaa Morodaa qabxiiwwan muraasan isinitti hima. Mootichi Kumsaa Morodaa bulchaa Wallaggaa turan. Dhaloota 6 wal harkaa fuudhuutiin Wallagga kan isaan gaggeessaa turan. Abbaan isaa Bakaree Godaanaa bulchaa Wallaggaa ture. Itti aansee immoo Kumsaa Morodaatu Wallaggaan bulchee jechuudha. Innis ilma isaatti dabarseera. Mootota Itoophiyaa bulchan keessaati haga dhaloota 6tti wal harkaa fuudhuun kan gaggeessaa turan warra mootii keessaati warra Bakaree Godaanaa qofa akka ta'etu himamaa jira. Magaalaa Naqamtee kan hundeessee Kumsaa Morodaati. Lafa akaakayyuu isaarraa qalaada 18 kennuun magaalittii akka bu'uureessatu himama. Haa ta'u malee yeroo sana onaatiin bulaa turte. Kun jalqaba kan isheen hundoofte bara 1829 ture. Haa ta'u malee boodarra bara 1880 keessa bifa qindaa'aa ta'ee fi pilaanii qabduun akka magaalli Naqamtee hundooftu taasifame. Maqaan ishee Naqamtee jedhus yeroo sanarraatii kennameefi jechuudha. Naqamtee Gadaa'ootaa jedhamuunis ni beekamti. Egaa sanaan booda warra Kumsaa Morodaa yeroo Wallaggaa gaggeessaa turan magaalittiin akka isheen guddattu barnoonni akka inni babal'atu nama taasise keessaatii tokko jedhama. Bulchiinsa isaatiinis hedduu yaadatama. Kanaaf siidaan tokko isa yaadachuuf magaalaa Naqamtee keessa kan dhaabbateefi jechuudha. Tibba kana bulchiinsi magaalichaa siidaan kun maaliif akka ka'e kaasee ture. Anillee dhiyeenya magaalicha argeen ture. Magaalicha keessa misoomni kooliidarii jalqabee jira. Magaalicha keessaa daandiiwwan cina kan jiran hedduun isaanii qotamanii jiru. Kaan bal'ifamanii kaan immoo ibsaan ammayyaa akka dhaabbatuuf jechuudha. Egaa siidaan Kumsaa Morodaa kan jiru marfata tokkoffaarra ture. Siidaan kunis kaafamee jira. Bulchiinsi magaalichaa siidaan kun kaafamuun kan barbaachisee fi ijaarsa kooliidariif akka ta'e ibsee jira. Daandiin akka hin dhiphannee fi ibsaawwan ammayyaa daandicharra akka diriirfaman ibsee jira. Achuma cinatti immoo kan beekamu fuuluma dura siidaa sanaatti jechuudha Godambaa Wallaggaa ture. Godambaan kunis diigamee bifa haaraatiin ijaaramaa jira. Bulchiinsi magaalichaa akka jedhutti yoo ta'e siidaan Kumsaa Morodaa kun muuzeemii keessa kaa'amuun namoonni hedduun achi deemanii akka isaan daawwatan taasifamaa jira. Haa ta'u malee gaaffiin jiru tokko siidaan akkamitti muuzeemii keessa kaa'ama? Biyyoota hedduu keessatti kan beeknu siidaan goototaa namoota bebbeekamoo hedduun walakkaa magaalaatti yookaan bakka namoonni arguu danda'an dhaabbama. Siidaan Kumsaa Morodaa muuzeemii keessa haa taa'u kan jedhamee fi maaliif akka ta'e baay'ee ifa ta'uu baatus bulchiinsi magaalichaa bakka isaa madaalu kaa'uuf jenneeti kaasnee jedhanii jiru. Yeroodhaatiif muuzeemii keessa keenyee bakka isaa madaalu kanatti namoonni dhaqanii akka isaan daawwatanii fi seenaa isaanii qoratan gochuu barbaanneeti jedhan. Marfatarra dhaabbachuunsaa garuu konkolaataan itti naannee darbuurraan kanaaf seenaa addaa waan himuu hin qabu namoonni illee suuraa biratti ka'uuf isaan rakkisuu danda'a jedhee ibsa baasee jira. Asumaan gara warra mootii Kumsaa Morodaa kanatti yoo deebinu Bakaree Godaanaa Wallagga bulchaa ture. Isa duras warra Jootee Tulluufaan beektu jedhee yaada. Maatii yookaan gosa tokko jechuudha. Bakaree Godaanaa yoo xiqqaate waggoota 30 ta'uuf Wallaggaa gaggeessaa turan. Itti aansee ilma isaanii mooticha Kumsaa Morodaatu aangoo harkaa fudhate. Isaan haga 1923tti Wallagga akka gaggeessaa turantu ibsama. Maatiiwwan Haayilee Sillaasee wajjinis hariiroo gaarii akka qabanii fi wal keessa akka fuudhanis ni amanama. Isaan booda immoo ilma isaanii Hambis jedhutu aangoo qabate. Hambis Xaaliyaaniin dhuftee biyya yeroo weerarte sana isaaniin akka ajjeefametu ibsama. Naannoo Wallaggaa keessumaa Waayyuu qaba akka jedhamutti lola ajaa'ibaatu gaggeeffamee ture. Gootonni yeroo sana waraana sana irratti hirmaatan Black Lions jedhamanii waamamu. Xiyyaara Xaaliyaanii rukutanii kuffisuun har'allee yaadannoodhaaf naannoo magaalichaa jira jechuudha. Yeroo sana keessa ture Hambis akka ajjeefame kan ibsamu. Bakaree Godaanaa Wallagga bulchaa yeroo turan magaalaa Naqamtee keessatti masaraa ijaarratanii ture. Masaraan isaanii kun har'ayyuu jira. Haa ta'u malee dhiyeenya kana jijjigee haaromsa akka barbaadu ibsamee ture. Waggoota 7 duras BBC'n naannoo sana deemee sagantaa tokko hojjetee ture. Kunuunsan qabu abbaa barbaadeetti galee keessa oolee ba'a. Yeroo garaagaraattis haaromsi barbaachisaan hin godhamuufi ani inni kaleessa beeku nan aara quuqama sanaan hin qabuuf akka kaleessatti waan hin agarreef namni har'a dhufee argu garuu masaraan kun akkuma kanatti fakkaata akkasin turre garuu akkasin turre kunuunsa dhabuurraan kan ka'e diigamaa jira badaa jira. Masaraan kun baay'ee gaariidha. Eegumsi isaas malkeen bifti isaas baay'ee dinqii nama dinqisiisaa xuruutti qabamee kan turedha.
har'ammaa wanta baay'ee kan ani ilaale isa caccabeen ilaale caccabee bifti isaa geeddaramee mannis diigamaa jira. Ayyuun kan ilaalu baay'een na gaddisiisa. Bulchiinsi magaalichaa masaraa kana haaromsuun daawwannaaf yookaan turizimiif akka oolchu ibsee ture. Magaalittii kan bu'uureesses kan hundeesses warra Kumsaa Morodaa akka ta'e amanama. Egaa yaadannoo isaaniif jechadha. Siidaan Kumsaa Morodaa ijaaramuun marfata magaalaa Naqamteerra dhaabbatee kan ture. Ammas odeeffannoon arganne akka ibsutti yoo ta'e bulchiinsi magaalaa Naqamtee birrii miiliyoona 350 ramaduun masaraa Kumsaa Morodaa kana haaromsuuf akka qophaa'ee jiru ibsameera. Siidaan mooticha Kumsaa Morodaa marfata magaalaa Naqamtee keessaa kaafamee muuzeemii keessa kaa'amuunsaa sirriidha jettanii amantu? Yaada keessanis nu barreessaa. Viidiyoo kanas laayik kooment gochuu hin dagatina.